Radio Simbirtuu. Hayyee tokkicha waaqa gurraacha waaqa Oromoo waaqa bokkuu sibiilaa waaqa shanangadaa waaqa sagaltaman garbaa waaqa salgan booranaa waaqa ciicoo gurraattii waaqa siiqqiyaayyoo nagaadha walitti nu deebiste waaqa waliin nu dubbachi nagaaf kabajisiifa haa ta'u handeeme nagaan haa galu fayyaaf nagaa nuuf haa kennu waan dhalatte haa guddatu waan guddate haa buru barri nagaa haa ta'u bariin nagaa haa ta'u gaarga nagaa haa ta'u guddinni nagaa haa ta'u galgalli nagaa haa ta'u ganamni nagaa haa ta'u handuule mirgaan haa galu. Akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoo Simbirtuu kan Oromiyaaf biyyaan baa nageenyi keenya bakka jirtan maratti qilleensarraan isin haa ga'uu jenna. Kunoo akkuma torbee baallamannee arra walitti deebi'uuf adda baanetti yeroo teenya eeggannee dhiyaannee jirra. Jalqaba oduu isin dhageessisuun sagantaa teenya takka jennee eegallee qophii addaa fi imalaa itti aansina. Har'aaf qophii simboo waan hin qabneef dhiifama jechaa amma garuu oduu torbee kanaatiif qophaa'etti. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya oduu sa'aatii kanaan kan isinitti himu Andassuu Duulaati. Wallagga dhiyaa aanaa jaarsootti adda bilisummaa Oromooti kan jedhame dargaggoon tokko poolisiitiin reebamee du'e. Ambootti immoo dargaggoon tokko mana hidhaa Amboo keessatti ijjisaa ergaa reebichaatiin jaamee booda bakka buuteensaa wallaalame. Maddi keenya akka jedhutti jaarsootti dargaggoon maqaan isaa Ifaa Yiggazuu jedhamu gaafa hagayya 9 bara 2013 poolisii maqaan isaa Mitikuu Tarfaasaa jedhamuutiin adda bilisummaa Oromoof nama ijaarta jedhee rasaasaatiin lubbuunsaa darbe. Dargaggoo Abdii Bilisummaa jedhamu immoo mana hidhaa Amboo keessatti reebbichaan ijjisaa tokko erga badee booda amma immoo mana hidhaa sanaatii fuudhamee achi buuteensa hin beekamne jedhame. Oduu walitti hidhata qabuun manni murtii olaanaa Itoophiyaa adda bilisummaa Oromooti kan isaaniin jedhee Oromoota 19 irratti hidhaa mure. Namoonni kun ganna 3 hanga ganna 18tti mana hidhaa keessa turuu qabu jedhaman. Itoophiyaa keessatti hojjettoonni dabalata miindaa gaafatan hojii dhaabaa jiru. Hojjettoonni hidhaa laga mormor mootummaan miindaa humna keenyaan wal madaalu nuuf kafaluu dida jechuudhaan kanaan dura kan gaafachaa turan har'a gara tarkaanfii hojii dhaabuutti seenneerra jedhan. Sababni isaas mootummaan gaaffii keenyaaf gurra waan dhorkateefidha jedhu. Oduu wal fakkaatuun naannoo Beenishaangul aanaa Daangur bakka Qoxaa jedhamutti dhaabbata Hindii tokkoof hojii humnaa kan hojjetaa turan gaaffii fi sababa wal fakkaatuutiin hojii dhaabneerra jedhaniiru jedha qeerroon biyyoolessa Oromiyaa. Baay'inni namoota hojii sana dhaabanii garuu hin eeramne. Raayyaa waraanaa fi humni tikaa Misiraa uummata karaa nagaan isarratti mormii bahanii kaleessa 149 ta'u ajjeese kan madaa'e hangi isaanii hin beekamne. Gaafa adoolessa 3 bara 2013 pirezidaantiin karaa seeraan filataman Dr. Muhammad Morsi fonqolcha humna waraanaatiin erga mana hidhaa seenanii kaase torbee jaaf deeggartoonni isaanii mormiidhaaf ala bulanii ala oolaa turan. Kaleessa garuu humni waraanaa biyyatti hidhate namoota harka duwwaa kumoota hedduutti shallagamanitti bobba'uudhaan Kaayiroo Aleksaandariyaa fi bakkoota birootti 95 ol kan ta'an du'aniiru jedhe ministeerri fayyaa isaanii. Reuters immoo lakkoofsi namoota kaleessa du'anii 149dha jedha. Dhaabbanni siyaasaa Musliim Biraazerhuud jedhamu garuu lakkoofsi namoota du'anii 1000 ol taasiseera. Lakkoofsi namoota hidhamanii hin beekamu. Baankonni mootummaas guutummaan guututti kaleessaa kaasanii cufamanii jiran. Konkolaatotnii fi baaburri magaalaa keessaas tajaajila kennan akka dhaaban taasifame galgalas namni tokkollee akka manaan baane jedhamanii jiran. Ittaanaan pirezidaantii biyyattii Dr. Muhammad Al-Baraadaay gocha fudhatame kana mormuudhaan fedhiitiin aangoo isaanii gadi gadhiisanii jiran. Barreessaan mootummoota gamteemanii USA fi EU'n kaleessa irraa kaasanii balaaleffachaa jiru gocha kana. Dhumarrattis Al-Shabaab bifa haaraatiin of ijaaree as ba'uusaaf beeksise. Mootummoota dhiyaa Keeniyaa fi Itoophiyaatiin Al-Qaayidaa waliin hidhata qaba kan jedhamu Al-Shabaab dadhabee rasoo jedhamaa jiruuti. Inumaayyuu amma immoo ciminaan of ijaaree as ba'uusaa beeksise. Maqaan isaa ammaa kun Al-Shabaab 2 jedhama. Al-Shabaab 2 hogganoota haaraa dargaggoota muratoo fi jihaad kan raawwatan jajjabee qaba jedhu hogganaan isaanii tokko obbo Ahmed Godaane. Al-Shabaab 2 kun Sumaalee keessatti imbaasii Tarkii waajjira mootummoota gamtoomanii waajjiroota qondaalotaa fi bulchitoota mootummaa irratti akkasumas buufata xiyyaara biyyoolessaa irratti balaa buuseeraa jedhu maddeen dhimmicha xiinxalan. Dhaggeeffattoota keenya oduu har'aaf qabnu kunumadha. Qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii.
torba kanatti akka gammaddan abdii qabna dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa addaa tana keessatti haala yeroo takkaa'u fincila Oromiyaa keessatti deemaa jiru laalchisee kan kurfeeffannetu dhiyaata. Keessummaan keenya obbo Haajii Roobaa waan deemaa jiru gurra isin buusu. Kanaaf simbirtuu caqasaan afeerraa teenya. Mee Haajii Roobaa akka walii galaatti gaaffiin hordoftoota amantaa musliimaa maalirra jira amma biyya impaayera Itoophiyaa keessatti? Gaaffii gama boodaarraa gama duraatti si deebisa. Gaaffiin amma uummanni haasaa jiru horeen hidhamteeti jira. Horeen sanaan hiikamuudha. Inni lammadaa mootummaan amantii keessa akka hin galleedha. Harka galfatee waan jiruuf akka harka hin galfanneedha. Inni sadaffaadha mirgi uummataa haa eegamudha. Kan gara amantii islaamaatiin ammaa sana gaafatamaa jiru. Guyyaa dheengaddaa uummanni hiriira guddaa godhatee jira. Hiriira nagaa sana irratti gaaffiin uummanni gaafate koreen hidhamte haanu gallakkifamtuudha. Koreen san hanga ammaatti mootummaan waggaa tokko namni lallabaa jira, iyyaa jira. Hiriira nagaa ba'aa jira. Naannoo adda addaatti Finfinnee qofaa miti. Jimmatti, Dirreedootti, Wallootti naannoo adda addaatti Arsii, Baaleetti godhamaa jira hiriirri nagaa kuni. Kanaaf deebisaan waggaa tokko hin jiru jechuudha. Kanaaf uummanni ammallee gaaffii isaa gaafataa jira. Kuni kan gama Islaamaatiin gama keenyaan immoo naannoo adda addaatti namni ammallee reebamaa jira, hidhamaa jira, tumamaa jira. Hoogganoonni amantaa hidhamaniin alaa namoonni haaraanis hidhamaa jiru jechuudha amma eessattidhaan kun kan jiru jiraate? Manni ammallee hidhamaatuma jira. Naannoo adda addaatti hidhamaa jira. Qabbannaa fi naannoo adda addaarraa nama guuranii magaalaa itti hidhanii guyyaa saddeet kan gallakkifamee namoonni hangi tokko. Baay'een isaanii Oromoota moo saboota biraalleeti? Oromoota. Maaliif isaaniif irratti xiyyeeffatan? Beekamne amma wanni jiru kan amantii islaamaa osoo hin ta'in wanni kun sochiin kun kan godhamaa jiru naannoo Oromiyaa keessatti baay'inaani. Oromootuma kan reebamaa jiru hanga ammaatti fakkeenyaaf maqaa sii dha'uu nan danda'a. Namoota dheengadda hidhaman keessaa warra akka obbo Gaalib, Adde Salaam faatu hidhame. Amma mootummaan immoo kan jedhaa jiru dhiyeenya kana alaabaa biyya isaanii impaayera Itoophiyaa tatarsaasanii qabatanii hiriira bahanii isiniin jedhani. Akkami wanti kun dhugaadha? Alaabaa Itoophiyaati. Itoophiyummaa manni uummata Itoophiyaati. Alaabaa Itoophiyaati kan qabatee ba'e. Immoo akki mootummaan jiru alaabaa jirtanii, alaabaa murtanii, alaabaa guddaniidha kan inni jechaa jiru. Tarsaaftaniittu garuu uummanni tarsaaseera alaabaa Itoophiyaa. Uummanni tarsaaseera. Maaliif? Tarsaaseera gubeera. Itoophiyaan amantii islaamaa guban qabne haa tartaatuudha kan jechaa jiran. Itoophiyaan Oromiyaan beekne haa tartaatuudha kan jechaa jiru namni. Kanaaf immoo goolessitoota alqaa'idaadha jedhee wayita mootummaan sabaa himaa isaatiin dubbatu dhaga'ama. Hidhata qabaa gaaffiin amma hordoftoonni amantaa musliimaa kaasaa jiran alqaa'idaa faana? Kun alqaa'idaa fi alshabaabiin walitti hidhatan qabu. Kana addunyaan cufti ragaa baati. Namoonni cuftinuu warri Itoophiyaallee ragaa ni baha jechuun waan kana. Warri amantii biraalleen kana ragaa ni bahu. Warri amantii islaamaatiin ala ta'elleen kana ragaa ni bahu. Akka wanni kun yeroo keessatti haa ta'u hidhatan qabne. Inni dura dhiyeenyatti nama tokko gara dasee kanatti du'ee ture. Sababa namticha du'ee kanatti shororkisoota kan jiru kan mootummaan Itoophiyaa lafa kaayyatee yeroo dheeraadhaaf reediyoo fi miidiyaa isaa irratti lallabaa jiru. Kun immoo mootummaan warri amantii islaamaa fuula duratti sodaa masjiida keessa qabuutu jira. Manni islaamaa masjiiduma keessatti wayyaaneen boombiin itti dhooftee shororkisoota kan jiru. Uummanni islaamaa amma baay'inaan masjiida irraa hafaatu jiran sodaa wayyaanee irraa qabaniin. Waan tokkotu jira.
waan wayyaanee fi yaadi dur gara Harargee naannoo Oromiyaa keessatti godhaa turaniin kuni goma mootummaan fi godheetuma uummata irratti harka rigachuu barbaadeeti malee namni kana hojjetu hin jiru. Maaliif shoror keessaan biyya keessa hin jiru. Wanni shoror keessa jaan hin jiru. Gaafiidha uummanni kan gaafataa jiru. Mirga isaati gaafataa jira, amantiidha gaafataa jira, lafa isaati gaafataa jira. Amma abbootiin amantaa bakka bu'anii hidhaman suni murtee argatanii jiran immoo maalirra jiran? Murtiin arganne waggaa tokko guutuu kanatti hidhaa jiran malee murtiin arganne. Meeqa biraa immoo Buhajii Rooba maaltu ta'aa jira yeroo ammaa kana akka waliigalaatti Oromiyaa keessatti? Yoo waliigala isaa siif hime guutuma Oromiyaadha. Oromiyaan yeroo ammaan kana namni waan takka irratti dhaggeeffataa jira. Kana guutuu biyyaa irratti waan mul'atu tokko jira. Uummanni bakka adda addaatti mirga isaa gaafataa jira. Fakkeenyaaf dhiyeenyatti naannoo Wallaggaatti Harargee irratti wanni godhamaa jiru jira. Kanaaf uummanni mirga isaa gaafatu itti fufaa jira. Amma fakkeenyaaf yoo fudhatte naannoo Oromiyaa daangaa Somaaleetiin walitti hidhaa qabdu kun lola cimaatu deemaa jira. Uummata Oromoo irratti miidhaan adda addaa gara mootummaa fi Somaaleen harka wal keessa kaayyachuutiin uummata Oromoo irratti dhiibbaa guddaa godhaa jirame. Akkamatti gara Wallaggaatti illee akkasuma naannoo adda addaatti miidhaan uummata Oromoo irratti deemaa jira. Uummanni Oromooillee mirga isaa gaafataatuma jira. Barattoota ammaan kana ganna kanaaf isaan walitti sassaabaa jiran siyaasaa hojjedhaa jechaa jiranii immoo barattoonni waan kana dideetii ganda keessa faca'ee jira barattoonni. Barana akkamitti deemaa ture bara 2013 kana maalirra jira ammaa sochiin qeerroo biyya keessaa? Qeerroon tarkaanfii isaa fuula duratti godhaa jira. Duratti tarkaanfatee jira. Fakkeenyaaf dhiyeenyatti Dirreedawaa fa'aa yoo fudhanne giddugala biyyaatti illee yoo fudhanne gara dhiyaatti illee yoo laalle qeerroon fuuldura tarkaanfataa jirti, hojjetaa jirti. Qeerroon tarkaanfiin diinarratti fudhatamaa jirullee jira. Tole mee waan baay'ee hojjeta. Dammaqinni hawaasaa maal fakkaata? Fakkeenyaaf mootummaan amma guddinni jira, jireenyi uummataa fooyya'eera, laga mormor yookaan abbayyaa kana hidhuudhaaf uummanni garmalee horii isaa humna isaa qusannaa tokko malee nu deeggaree nu gargaaraa jira jedha. Isin immoo uummanni mootummaa akka inni kufuu danda'u ofirratti eegaa jira jettani. Hawaasni keessa jiru haamleen hawaasaa yookaan jaalalli hawaasaaf mootummaa jidduu jiru akkamidha obbo Hajii? Sabboonummaan har'aan tana sadarkaa guddaarra jira. Sabboonummaan dammaqinsi uummataalleen sadarkaa 100% ja'amurra jira. Immoo inni abbayyaa jaarree, jildila jaarree, karaa jaarree sirrii sassaabamaa jiru. Teeshina uummata hatuudhaaf waan godhamaa jiru malee guddinni hangana ja'amu kan mul'atu hin jiru. Kana jiru. Namoota 11 ta'an engadda warri Oromiyaa malaammaltummaadhaan hineerraa jedhanii namoota gara 15 immoo ni barbaanna jedhan. Malaammaltummaan kun namoota kana qofa irratti maaf xiyyeeffate moo dhuguma mootummaan malaammaltummaa balleessuudhaaf garumaan kutatee itti ka'e moo maaliif isinitti fakkaata? Eega gaafa walgahii baardaaratti godhatanii booda malaammaltummaa duula malaammaltummaa jeeti mootummaan itti jira. Dulli malaammaltummaa kan godhamaa jiru tokkoffaa malaammaltummaa san hundeedhaan buqqisuudhaaf osoo hin ta'in ilaalcha siyaasaa addaa warra qabu dha'uudha kan inni irratti xiyyeeffate malee malaammaltummaan ammaan kana isaan warri wayyaanee fiisha guuttatee namoonni biraa akka fiisha guuttanne dhorkanillee miti. Ilaalcha addaa warra qabuudha ammaan kana warri reebamaa jiran malee malaammaltummaan isaan reebaa jiran hin jirtu. Warri kun takkan isaan fuulduraaf irratti xiyyeeffatan walakkaan isaanii Oromootuma gonarra jiranidha. Kana mootummaan egaa ilaalcha addaa warra qabuudha malee malaammaltummaadhaan lolaa jiru. Malaammaltummaa yoo lole hundumaan faca'a matuma isaatiin. Dhaabni siyaasaa Abashaa inni Blue Party jedhamu suni mirga sabaa hin beeku, mirga naman tokkeen nama dhuunfaatu kabajamuu qaba kan jedhu tokko kan inni gaggeessaa jiru. Achirratti uummanni Oromoo maal jechaa jira?
waan tokko yoo siifime dhalootuma warra paartii Itoophiyaa kana yoo fudhanne paartiileen Itoophiyaa olaantummaa Amaaraati kan deebisuu barbaadan gaafii uummata Oromootti laalchisuu yookiin dhimma uummata Oromoo kan laalchisuu miti. Gaafiin isaanii gaafii dhuunfaati hajaani dhuunfatti mirga namaati kan nu hajaani malee olaantummaa Amaaraati kan deebisuu barbaadanii kana uummanni Oromoo dhaabota warra Itoophiyaa kana qajollatti hubatee beekaa. Amma immoo biyya alaa kanatti Oromoota sadiif Aljaziiraan waa'ee dhimma Oromoo laalchisee gaaffii godhe irratti nuti Oromoodha malee Itoophiyaawii miti jaalannee fudhanne miti Itoophiyummaa jedhamee deebisnaan ala kanatti Amaaraaf Oromoo jidduutti garee dhuumee wal falmisiisaa jira. Biyya keessatti dhaga'ameera Oromoon maal jedhee fudhataa jira waan sana? Biyya keessallee kanumaatu deemaa jira. Aljaziiraa irratti akkanatti fakkaatutti Jawaar Maammadii natti fakkaata. Irratti illee dhaggeeffannee immoo kun waan Jawaar Maammad qofaa miti. Kun waa'uma guutuu Oromooti. Manni Oromoo uummata Oromooti. Manni Oromoo uummata Oromooti yeroo jennu Itoophiyummaan akka dirqamatti fe'ame isuma kaleessa namni itti garafamaa itti du'aa jiru kanaadha jechuudha. Kanaafuu mormiin ammallee gara intarneetaatiin gara waraqaa adda addaatiin biyya keessallee fanumaatu jira. Uummanni Oromoo kana himaatuma jira. Keessatti barattoonni Oromoo kana dubbataa jiru. Hayyoonni Oromoo kana dubbataa jiru. Kanaaf biyya Itoophiyummaan dirqiin nutti fe'amte Itoophiyummaan ayyadaallee nuuf hin taatuudha kan namni jechaa jiru. Dhaamsa dhumarratti yoo qabaattan kan jettan dhaggeeffattoota raadiyoo Simbirtuu biyya keessaa biyya alaa jiraniin. Dhaamsi kiyya Oromoota biyyoota alaa jiran tokkummaa isaanii cimsanii dhaaba isaanii cimsanii sabboonummaa isaanii cimsanii walii tumsaniidha kanneen ani ta'u hanganuma dhaamsa kiyya. Tole keessummaa keenya qophii adda addaa irratti biyya keessa Oromiyaa irratti obbo Hajji Rooba yeroo keessan fudhattanii haala yeroo irratti ibsa waan nu kennitaniif baay'ee galatooma fayyaa isinii hawweera guyyaa gaarii. Galatooma isinillee dheerennaa kan itti akkana. Dhaggeeffattoota keenya amma yeroon tani malaati. Qophii tana keessatti immoo marii yookaan xiinxala obbo Aliyyii Galatoo fi obbo Barsiisaa Guutamaatu dhiyaata. Keessummoonni keenya kun Meelboornii fi London irraa dhimmoota qabsoo bilisummaa Oromoo irratti nu waliin jiru. Kutaan sadaffaa isaan kanatti aana.
Hoogganni rasaasa qorsa kana bituudhaaf humna na barbaachisaa jedha. Hawaasni biyya alaa kun immoo bu'aan hin argamne diree irratti lolli hin jiru tarkaanfii diina irratti fudhatamaa hin jiru jedhee baay'een isaa galee balbala cufatee jira jedhama. Kanaaf fallisaa maal ta'uu qaba dhibee amma jiru kanaaf mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti obbo Walii. Namni yeroo waa dalaguu barbaadu karaa ittiin dalaguun hin dhabu. Argitee namni yoo wayyaanee jala jiraachuu kan danda'u taate wanti inni hoogganaa Oromoo jala jiraacheeti deeggaruu gibira giddittuu diinaayyuu gabbaraaraami namni Oromoo. Kanaaf wanti amma namni himatee dhaabatu akkana ta'ee maaliif akkana ta'ee kanaaf akkana ta'uu dide waa mala jedhanii wanti dhibbaa laakkaan godhe na biratti yooma wanno bu'aa wayituu qabu. Wanti namni godhuu qabu an akka Oromootti argitee namtichi ati amma achitti maaf akkana balleesse isatu akkas godhe isatu akkana hiriirtee waa adda addaa dhibbatti laakkoftu kuni hujii isaa kana kaampaanii kan keetii hojjetu namichi kun nama Oromoo tokko waa Oromoo dalaguuf achi baheeti haga danda'e haga isatti muddate argitee waa isa muddate dalagu jira jechuudha. Atillee kaateeti yoo dandeetti nama san deeggaruu yoo deeggaruu kan dandeette taate ammoo namni biraa ka deeggaruu jiraate deeggaruu yookiin ammoo ofiiyyuu waa wayii kaateeti kontribuushinii kennu. Wanti guddaan bee Oromoo kapaasitii Oromoo guddisu. Yeroo ati humna ta'aa deemtu teknoolojii kan kee teknoolojii akka namni Oromoo jabaatu goote beekumsaan akka jabaatu diinagdeen akka jabaatu siyaasaan akka jabaatu ati qooda holeema marattu bakkee ati qooda Oromoo kennuu hin dandeenye hin jiru yeroo ammaa wanti guddaan qooduma kennu. Nama biraa ebalutu akkana godhu kanaafuu anumaan godhu jechuun kun rakkoo guddaa. Kanaaf bakki ishuun jiru bakka amma aadaati. Namni uduma homaa hojjanne sabboonaa ta'aa argite. Dur waa hojjetanii sabboonaa ta'anii yeroo amma namni udumamaa hojjanne taa'eetuma sabboonaa ta'a. Fotoma fakkaat sabboonaa ta'a jechuudha. Kanaaf haalli kunniin jijjiiramuu qaba. Haalli amma namni wama xiqqoo yooma hojjanne waa adda addaa ta'u kun jijjiirameetti kontribuushinii jiraachuu qaba. Kun namni Oromoo walitti dhufee yaa dubbachuu qaba. Argitee rakkoon teenna maali attamii hiikkannaa bakka jirru kanatti ofillee lookaalii bakka jirtu waa godhuu barachuu. Bakka biraatitti akka nama hajjuu yookiin ammoo jiraame bakka nama kun Gabreelii dhaquutitti bakkuma biraatii waa eeggataatu bara maraa ebalu dhufuuf ta'a ebalu akkana ta'ara jechuun isaanitti namni bakka ofii jirutti walitti dhufeeti waan bakka jiruu san dalaguu danda'uu qaba jedhee bikkaan. Kanaaf nama biraa eeggachuu irra hoogganni beesi'uma. Hooggana jechuun nama yaada wayii qabatee yaada isa afutti deemaaruun jechuudha. Uma xiqqaa ta'ee guddaa ta'e. Tole fayyaata keessummoota keenya ammas raadiyoo Simbirtuu faana jirra obbo Barsiisaa Guutamaa. London irraa obbo Aliyyii Galatoo Melbourne irraa obbo Barsiisaa baratanii yookaan immoo sooressa ta'anii gaaffii sabaa siyaasa tokkorraa bilisa ta'uu hin danda'ama. Maaliifan kana kaasaa namoonni Oromoo baratan baay'een isaanii akka lakkoofsa qabaniitti gadi bahanii dhimma Oromoo wayita isaan haga danda'an karaa isaanii malu wayita isaan gabaa addunyaarra oolchanii Oromoodhaaf bu'aa buusan hin jiru jedhan sana komatamu. Barachuu yookaan qabeenya horanii sooromuun maatiin dhufii hoggaa biyyaa hidhamuu lafti hoggaa maal ta'u kanarraa gurra nama qabachiisuu hin danda'amaa? Akkanaan chakkootti barachuu fi hubachuun siyaasa keessatti akka daran qooda fudhatan godha malee isaa irraa nama ari'u. Sababni isaa namni barate tokko waa mirga isaa sirnaan hubataa mirga saba isaa sharafame sirnaan hubataa kanaaf daran keessatti qooda fudhataa jedheen amana. Keessatti qooda fudhata yeroo hin jedhu jaarmaa siyaasaa tokko keessatti dhaqee politishaan ta'a jechaa otoo hin taane gama beekumsa isaatiin waan biyya isaa ijaaru waan neeshinii isaa fi bu'aa buusu tokko irratti ni hojjetuu qaba jechaadha. Kun immoo uummata kan biratti sirnaan ni mul'ata. Uummata Amaaraa yoo fudhanne beektonni isaanii halkanii guyyaa waan isaan barreessan kana yoo ilaalle waan sana demonstreet godha jechaadha. Uummata Eertiraa yoo fudhanne barattoonni namoonni baratan karaa adda addaa profeshinii adda addaatiin litireesharii adda addaa barreessaniiti influensi gochuu barbaadu. Biyya isaanii kan promote godhuu biyya isaanii maalummaa isaa kan sirnaan ibsu aadaa isaanii kan ibsu wanni godhaa jechuu jecha. Hankeenya boodatti hafumsi kun ammallee akka inni ilaalutti ani partial nationalismii san dura jedhe sana tokko ta'uu ni danda'a.
gara Itoophiyummaa fi Oromummaa kanatti gara hiraatanii jiruun tokko ni jirti. Kabira namni keenya inni barate jireenya waan fooyyessee dhuma haala addaatiin jiraatu itti fakkaata yoo profeshiniitiin haala isaanii irratti siyaasa Oromoo irratti adda fagaate. Wanti hunda kan sochoosu mirga ofii argachuudha. Fakkeenyaaf biyya keessatti namoota keenya baratan hojjetan yoo ilaalle beekumsa isaaniitiin hojjetu ta'uu taane underutilized mirga waan hin qabneef mirga abbaa biyyummaa fi mirga siyaasaa waan hin qabneef namuma isaanii gadi baratetu irra taa'ee ajajaa jechaadha. Warra biyya bulchuu yoo ta'u hin taane sadarkuma adda addaatti mana mootummaa hojii keessatti biizinasii adda addaa keessatti yoo ilaalle inni jalatti hojjetu maastersiin nama qabu kan achi dooktereetiin nama qabu ta'uu danda'a. Inni irra keessaa meebii baachilarii qabachuu dhiisuu danda'a. Kuni maalirraa madde namni kun dandeettii otoo qabuuti nama jalatti hacuucamee jira jechaadha. Kuni abbaa biyyummaa fi abbaa aangoo ta'uu dhabuurraatidha. Siyaasa keessatti qooda fudhachuu dhabuurraatidha. Kanaaf bu'aan abbaa biyyummaa sirnaan hubatinatti fakkaatu. Namni keenya yookaan achi immoo maaltu na dhibee dhumudha ta'anatti fakkaata. Kanaaf waliigalatti barachuu fi hubachuun akka siyaasa keessatti qooda fudhatanii karaa adda addaa biyya ofii neeshinii ofii biildi godhuu keessatti nama dabala jedheen fudhata malee isaa irraatii nama ari'uu. Kanaaf beektonni keenya illee waan kana hubatanii jedhetanii ilaala. Tole galatoomaa abbo barsiisa. Obbo Aliyyi gaafuma wal fakkaataa. Namni akka Oromootii uf laalu Oromoo taatee dhalachuuf akka Oromootii uf laalu waa adda addaati beeka. Namni akka Oromootitti Oromummaan qabaa saba Oromoo irraa bahee garbummaa jala jira jedhu tokko qoonni inni kennaaru xiqqaa miti. Nama 20 biyya barsiisaa rafata. Namni nuusan beeku akka inni ala jiru argite. Namni kun amma nama Oromoo barachuu hin dandeenye tokko 20 biyya barsiisaa jiraate kunillee amma qabsoo deeggaraara jechuu akka tokkotti yoo ilaalte. Argite namni garbummaa jala jiruu fi namni garbummaa jala hin jirre wanti inni dalagu qixa laallamu. Amma nu garbummaa jala waan jirruufi wanti nu goonu lakkoofsan qabu. Argitee warra keenya raayyuu rakkoo guddatu jira jechuudha. Responsibility ati qabdu lakkoofsan qabu kan nama bakka keessa jiru ta'e, ka biyyaa ta'e, ka qabsoo ta'e, ka eenyummaa kan keetii, ka maali. Wanti ati baaftu horii diqqaa miti. Namni Oromoo horii diqqaan baasu. Waa barreessuu irratti namni hedduun hin barreessa. Amma dubbiin dubbii waa barreessiiti horii kenniiti miti. Dubbii ati akka sabaatitti gabaa irratti ati qabdu. Argitee yeroo akka sabaatitti tuffatamtee cabdee nama biraa jala jirtu ati profeesariin kan kee qabaataan kan kee maaliin kan kee akka nama duwwaa nama gatii hin qabneen akkasin laallama jechuudha. Kana jechuun namoonni kunniin waa godhaa hin jiran jechuu miti. Haala nu keessa jirrutu waa akkanaa uumeera. Uduu amma guyyaa takkaalama wayii wanti Oromoo kun jabaatee biyya keessaa ka'e warri waa dalagaaran kun dalagaa isaaniillee gaduma baya. Kan akkasii ilaala jechuudha. Qabsoon koordineetii taate. Sekshinii mara walitti qabatteeti. Dargaggeessaa fi maalii fi siyaasaa fi diinagdee fi hawaasaa fi maaliif bakka takka koordineetii taatee deemaattu hin jirtu. Waa akkasiin barbaachisa. Amma waa Oromoon kontribiutii godhaaru beeku, waa Oromoon kennaa waa inni godhaaru beekuu fi waan akka biyyaatitti akka sabaatitti orgaanaayizeshinii jabaa kan waan kana mara koordineetii godheeti. Oromiyaa fi kontribiushiniin namni martuu godhu bakka tokkotti akka walitti dhufuu danda'u wayii duwwaa akkasii daataabeesii akkasii qabaanne silaa waan namni martuu dalagaaru beekuu hin dandeenye. Ammatti ammoo namni Oromoo xiqqaa kontribiutii godhaara jennee dubbachuun illee hedduu nu rakkisa. Boolii asirratti manumaayyuu fakkeenyaaf ijoollee ofii sabboonummaa barsiisuun ijoollee ofii afaan Oromoo barsiisuun wayita walgayiidhaa bahan afaan biraa keessa galuun afaan Oromootii walgayiirra oolanii yoggaa gadi bahan immoo afaan kan biraa dubbachuun eenyummaa Oromoo cimsuu keessaa sabboonummaa Oromoo cimsuu keessaa tokkodha warri jedhan jiru. Maatii dhalootaan gargaaruun anuma jirudha. Akka sabaatti garuu nyaatanii uffisanii guddisuun rakkoo akka sabaatti qabnu sana keessaan baasu warri jedhan waan jedhaniif. Afaan yoo fudhatte uummanni Oromoo maltiilinguwaali. Ayo argite namni Oromoo tokko afaan 3, 4, 5, 6 beeka. Kun silaaduutti fayyadamanii faayidaa guddaa nu qaba akka siyaasaatti. Argite namni Oromoo tokko afaan Somaalee beekee, afaan Amaraa, afaan Daree, afaan Ingiliffaa, afaan maali, afaan Faransaay, afaan maalii beeka. Argite akka United Nations jechuun uummanni keenya kun. Uummanni biraa amma uummata Amaaraa kana fudhatte yookaan afaan tokkitti yookaan afaan 2 beekan.
nu amma kunuu advaanteejii guddaa silaa nuuf itti fayyadamne jechuu akka siyaasaatti itti fayyadamne faayidaa guddaa nuu qabaata. Sabboonummaan tun beeki haala waliin deemti. Sabboonummaa itittee bakka tokko akka kunoo harkaa sirra rarraatee teettu hin jiru. Sabboonummaan kun akka imaanaa jechuudha. Yeroo wanti Oromoo ol ka'u sabboonummaa santeellee faana ol kaati. Yeroo wanti Oromoo gaccabu sabboonummaa santeellee faana gadduuti. Argitee sabboonummaan tun hojii hidhaa qabdi. Kanaaf sabboonummaa Oromoo laafa yookiin ammoo akkasuma jabaa miti. Uummata akka waa uummata dadhabaa wayii, uummata waa godhaan jirre tokko, uummata waan beenne tokko, uummata duwwaa hafaa tokkotti akkasitti yoo of laallu taate akkasuma hafna jechuudha. Ana ammoo yaada akkasii hin qabu. Wantummaa uummata keenya bilisa baasuuf deemnuufu abbaan barbaade waan barbaade haa ta'u. Anjinni illee yoo jedhe Itoophiyaan illee yoo jedhe mirga isaatii beeki. Amma warri amma rakkoo uuman warra bakka lamaan dhaabatan malee namni an ka'ee addaan boodaan Oromoo iyyuu miti Tigiree ta'eera illee yoo jedhe kun amma naaf rakkoo miti. Warri amma rakkoo si uumu warra takkaa asitti takkaa achitti jidduu kana deemaati konfiuzii nama takkaa imaamaa marataa takkaa masqala godhataa akkasii warra jidduu deemantu konfiuzii nama godha malee namichi ka'ee anadharraa Oromoo lakkisiin uummata laafaa isinuu barbaadu anadharraa Tigiree ta'eera yookiin Amaara ta'eera afaan Oromootiillee dubbisina namichi jedhe namichi sun nama galataati kun rakkoo hin qabu. Amma Itoophiyaa jaalachuuf Itoophiyaa ta'uun yoomillee rakkoo miti anaaf. Wanti rakkoo ta'u waa waliin dhayu argitee gama lamaa deemaatu waa waliin dha'utu rakkoo ta'eera malee uummata Oromoo keessatti namni Itoophiyaa ta'eeti nu akka Oromootuu san beenne hedduu jira. Amma jiru jechuudha. Gaafa uummanni Oromoo cabsee biyya ofii qabate namni Oromoo ta'u lakkoofsan qabu. Namni deebee Oromoo ta'u jechuudha. Akkuma amma namni Itoophiyaa ta'e. Maaliif uummanni yeroo baay'ee uummata jabaa waliin dhaabata. Uummata angoorra jiru, uummata horii qabu, uummata addunyaa irra jajamaar waliin dhaabata namni tokko. Warri akkasii abbama humna qabu jechuudha. Yeroo laafu kasii waliin dhaabatu kan innaa maraa hin jijjiiramne namummaa innaa maraa waan kan keessan qabu jechuudha. Kanaaf namni Oromoo tokko gara Itoophiyaa harkifachuuf, gara biraa harkifachuuf, Araba ta'u, Maalii ta'u, Faranjii ta'u, goddaanoon kun waan jabaa tokkorra ra'uuf badii ga'uurraa waan dhufu kun waan ilmi namaa uumaan qabu jechuudha. They want to be with a winner innaa maraa ilmi namaa. Kanaaf yeroo baay'ee yeroo sabni kan kee laafaa ta'u si biraa ganee warri deemu lakkoofsan qabu jechuudha. Yeroo ati jabaatte ammoo itti achaan. Kanaaf sabni Oromoo baay'eensaa gaaffima abba biyyummaa qabu sana itti amanuunsaa iyyuu lakkoofsaan guddaadha moo xiqqaadha jechuu dandeenya ree maaliif boru yoo hamleensa bu'ee iftaan immoo yoo ka'a ta'e bakka tokkotti dhaabbateen jiru yoo ta'e lakkoofsa olaallee kana xiqqaadha jechuun danda'ama sabboonummaa gaaffii abbaa biyyummaa irratti inni qabu. Wanti ati amantu baay'ee murteessaa miti. Wanti ati amantuun jijjiirama haalaan jijjiirama beek. Amma wama barbaaddee amantee waa barbaaddeetuma beektu haalli ati keessa jirtu waan biraa akka taatu si godha. Hojii biyya faranjii fudhadhu namni baay'een kan beekumsa meeqa qabu kan hojii meeqa danda'u kan nama bulchuu danda'u kan biyya bulchuu danda'uti waan biraa hojjeta. Maaliif waan biraa hojjeta? Nasa sallii waan sani amaneetii miti. Garuu yeroo sanii waan san godhuu qaba. Adda bilisummaa Oromoo ifa goona. Adda bilisummaa Oromoo akkas taanaan kaayyoo isaa otoo jijjiiree haalatu dirqisiise yoo jedhame uummanni Oromoo fudhachuu danda'a jechuudha. Maaliif haalatu dirqe jaarraa 21ffaa keessatti? Namni hedduun harka dhaheeti amma warri amma deebeeti dura waan biraan himaa ture amma deebee nu akkasii amma jedhee yeroo himu warrummaan gaaf duraan nu hime deebee ammallee shaa jedheeti lolee sanuu atu maaf akkas hin taane jedhee warri halluu amma siyaasaa keessatti ati maaf hin fudhanne maa fayyaa hin qabdu maal barattee toofa ka kun siigaluu dide nama naan jedhe jira. Argitee attami siigaluu dide kun. Ma Oromoon kun maaliif akkas ta'a naannoo gara Habashaa moo waan akkasii hin jiru kun hin jiru Itoophiyaa irratti laddaa qaban qabani. Itoophiyaa waggaa hedduu jiraatte kan namni cimeessee akka fooyyeen kufa. Tole barsiisaa maal jettu yaada kanarratti? Asirratti yeroo waa'ee uummata keenya baratanii uummata kaan wajjin waliin ilaalee komentii godhe akka dhuunfaatti akka maatiitti akka initiative ofii qabnutti waan goonu sana gochaa hin jiru jechaa otoo hin taane as a nation biyyaaf akka sabaatti wanti barattoonni Oromoo uummata isaaniif yeroo ammaa kanatti kontribuut godhanii fi warri baratan kaan kan Amaaraa fi Tigiree fi Eertiraa godhanii yeroo wal biratti ilaallu hankeenya xiqqoo madaallisii gadi buutii jechuurraati kan ka'e. Kun immoo maalirraati literature adda addaallee yoo ilaalle waa'ee Oromoo irratti kan barreeffamu irra caalaa kan mul'atu kan uummata kaaniiti malee namni keenya hedduun keessatti hin jiran. Yeroon kana jedhu
namoonni durirraa jalqabanii halkanii guyyaa waan kana irratti hojjetan namoota maqaa dha'uun hedduun jiru Oromoonni garuu irra caalaa kaanis bu'aa buusuu danda'u ture kan jedhu irraati dhaqanii kaadee jechaadha. Inni kun egaa kan walitti hidhatu ammallee sabboonummaa sana waliifiin mootoo tokko qabaachuu dhabuurraati ta'a. Mootoo tokko yeroo jedhu amma yoo ilaallu uummanni Oromoo irra caalaan mirga hiree murteeffannaa jedhee ka'eera kan waan istaastikii adda addaatiin ministeera gochuun danda'ama harka 90 ol kanatti keessattuu uummanni biyya jiru jechaa kooti. Kuni mootoo keenya dhamoo miti kan jedhu sana uummanni ala jiru kunuu fi inni barate mootoo sana fudhateera hin fudhanne sana irratti garaagarummaan Itoophiyaa fi Oromummaa irratti garaa hiruu jechaadha. Fakkeenyaaf uummata Eertiraa biyya alaatti ijaaramanii turan yeroo dheeraarraati kaasne yoo ilaalle isaan mootoon isaan qabatanii ka'anii hiree murteeffannaa uummata keenyaa kan jedhu irratti wal adda baasamee iyyuu hin ilaalamu ture warri Eertiraa Liberation Front fi uummanni ala jiru jechaadha. Kun walluuccaa akkasiitu jira. An keenya garuu daayivarsiitii isaa baay'eedha. Haferti akkuma dura jedhee Itoophiyummaa fi Oromummaa gidduun kun wanta jiruuf waan kun wadde jechuudha. Garuu whatever han Itoophiyaa uummaa sanas haa yaadu yookaan achi Oromummaas priority haa kennu garuu akka beekaa tokkotti bu'aan buusaa jirru yeroo warra kaan waliin ilaallu xiqqoo madaala waliin kaasuu daran gochuu dandeenya turre garuu generation nama dhufaa jiru kun baay'ee nama gammachiisa waan ta'eef joornaalistoonni nama barreessan kun waan adda addaa kana kaasan kun hedduu wanta nama gammachiisa dhufeedha jechaadha. Kana yeroo jennu naashinaalizimiin kun guddachaa fi babal'achaa deema jechaadha. Kanaaf akka kanaatti ilaaluutu akka goonu mee fakkeenyaaf amma Oromummaan Itoophiyummaatti dhiige malee yookaan immoo Oromoon Itoophiyaadhaaf dhiige malee Itoophiyaan Oromummaadhaaf kan gumaachite kan hin jiru yookaan immoo xiqqoodha jedhu namoonni Oromoonni jechuudha. Oromummaan Itoophiyaarraa kan inni fayyadame hin jiru yookaan miidhameera jedhu. Itoophiyaan garuu Oromoo irraati fayyadamteetti jedhu. Kanaaf maaliif Oromoonni keessattuu warri baratan jedhamanii qeeqamanii fi gama Itoophiyummaa kanaaf garaa lallaafuun kun maalirraa madda? Asumaan itti fufuuf garaa laafummaan kun egaa kamii maddu akkaataa keessatti guddatamee fi itti himamee guddatamee irraati ka'ee jechaadha. Hundi namni irra caalaan jenereeshinii amma jiru kun Itoophiyaa hagaree jedhee guddate. Bandiraachiin jedhee guddate Oromoo soosota jechaadha. Suni impaaktii xiqqaa miti kan inni qabu maaliif naashinaalizimii Itoophiyaa sana irra deddeebi'amee itti himamaa guddate jechaadha namni kun irra caalaan. Sana keessaati haqanii naashinaalizimii Oromoo keessa galchuun kun xiqqoo nama rakkisa. Kanarraan kan ka'e garaa laafummaan suni ni jira maaliif ijoollummaadhaan kan wajjin dhufte keessuni waan jiramudha. Itti dabalees immoo humni ni jira istiraakchariin mootummaa Itoophiyaa darbe sun jira istiraakcharii sana keessatti qooda hedduu fudhateera Oromooni. Qaama isaa keessa jira jechaadha. Jaarmaa poolitikaa adda addaa keessatti qooda fudhateera karaa adda addaa. Waan kuni wanta jiruu fi waan sana keessaatti takkaatti haqanii fuudhanii Oromummaa galchuun kuni nama wanta rakkisuu fi itti dabalee Oromoo irraati Itoophiyaan bu'aa argattee Itoophiyaan Oromoo garuu irraa hin arganne kan jedhu. Ani Itoophiyaan Oromoon bu'aa irraa argate baay'ee xiqqoodha yeroo ilaalu. Bu'aa yeroo jennu barnoota biyya alaatti bahee barachuullee yoo fudhanne uummanni Oromoo hagamtu ala bahee barate lakkoofsa isaa waliin yoo ilaallu. Ikoonomii keessatti sadarkaa olitti qabeenyaa kan horate uummanni Oromoo hagamtu jira. Siyaasa keessatti sadarkaa olitti kan qooda fudhate uummanni Oromoo hagamtu jira yoo jennee ilaalle proporshiniin isaa oppositiidha wanni lakkoofsa isaa waliin jechaadha. Kanaafi dantaan irraa Itoophiyaatti sanarraati argate baay'ee xiqqaadha. Garuu Habashaan immoo hedduu argate jechaadha. Maaliif in terms of resource yoo ilaalle
karaa adda addaa yoo ilaallu biyya Oromoo irratti ganda qotee bulaatti tona fi irratti ajajee lafa qabatee qabeenya qabatee aangoo politikaa qabatee kan irraati itti onni jedhe kan irraati kan ka'ee kan halkanii fi guyyaa boohaa jiru dantaan suni nurraa deemuufidha. Dantaa sana dhabuuf deemna. Ijoolleen keenya dantaa sana dhabuuf deemti kan jirudha. Gajetani nui tokko jechuudhaaf jedhu nui kan jedhaa jirru afaan keenya hin beektanii akkamitti namni afaan waliin beekne wal fuudha yoo waliin jiraate nutu afaan isaanii baree isaan fuudhe malee yoo dhuma fuudhu itti heerumne malee maal fuuneeyyuu miti isaan yoom afaan keenya barani waggaa 100 ol kunoo wal bira teenye biyya keenya keessa taa'anii afaan Oromoo kana dubbachuu lagatanii har'umaayyuu nama afaan Oromoo dubbatu kana akka waan boodattafaatii fi tuffatamaatti ciiga'anii ilaalu fuudhaaf heeruma yoo ta'e nama lamatu wal fuudhee walitti heerume inni amma dubbataa jirru immoo dubbii uummataati dubbiin uummanni miidhamuuti dubbii uummanni dinagdeedhaan miidhamu dubbii uummanni siyaasaadhaan miidhamu dubbii uummanni jiruuf jireenya isaa irratti kontrool dhabu uummanni hamma Oromoo ga'u kun akkanatti burjaaja'ee rakkina keessa jiraachuu isaatu dubbataa jirra isaan immoo waa'ee fuudhaaf heerumaa namni fuudhaaf heeruma abbaan fuula laalee wal barbaadee yoo wal fuudhee dhaggeeffattoota keenya sagaleen amma dhageessan kun kan Dr. Gammachuu Magarsaati. Dr. Gammachuun torbee keessummaa keenya ta'u kanaaf isin hin dabrin jenna. dhaggeeffattoota keenya kan irraaf jenne kanumaan xumurree jirra. Torbee qophiilee biraatiin hanga walitti deebinu nuti qopheessitoonni qophii Simbirtuu kanumaan nagayetti jenna. Simbirtuu, 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 Simbirtuu,
kai kai sirpo ani kai sirpo sire ye mahera ye mahena sire la mau ye mahena guru bello ye mahena charra bahu ye mahena itaro kai kai sirpo ani kai sirpo sire ye mahera kai kai sirpo ani kai sirpo sire ye mahera ani petto ani ballo ani petto ballo wadani awan sena atela na imino he atilu baterena atewa apeyo kasi chokida wawo takina wedi ato goro toya batile ya oh baya bayito ya oh data ya wadani awan sena atela na imino he atilu baterena atewa apeyo kasi chokida wawo takina wedi ato goro toya batile ya oh baya bayito ya oh data ya kai kai sirko ani kai sirko sire ye mahera kai kai sirko ani kai sirko sire ye mahera ye ma 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 kai kai sirko ani kai sirko sire ye mahera kai kai sirko ani kai sirko sire ye mahera ye mahena kadisi ella ye mahena sidami gala ye mahena subi parola ye mahena kai sirbila kai kai sirko ani kai sirko sire ye mahera kai kai sirko ani kai sirko sire ye mahera